maqaa gooftaa keenya uumaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkam bultanii akkam yoo nageessanii amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifama kaballeessaa keenya akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti dheekkamin akka arjummaa fi akka jaalala isaatti yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaan haadha isaa ergamoota isaa hundi isaaniitu warri Waaqayyoon filatamanii akka Waaqayyoon kennaa isaanii kennetti nageenyi keenya isaanii haa ga'u jenna. Egaa ka maatii Waaqayyoo akkuma hundi keenya iyyuu beeknu har'a kutaa torbaffaa wajjin eegalla jechuudha. Keessattuu iyyuu waa'ee sirna uumamtootaa Waaqayyoon addunyaa kana akkamitti uume guyyaa kan jalqabee guyyoota kanneen immoo qoodee akkamitti uume kan jedhu sanii wajjin ilaallaa too akka turre yaadattu. Har'a immoo guyyaa Waaqayyoo guyyaa isa xumura guyyaa isa dhuma guyyaa jimaataa uumamtoota afur uumuusaa Waaqayyoon uumamtoota guyyaa jimaataa uumamtoota afur uumamuu isaanii wajjin ilaalla jechuudha. Guyyaan kun guyyaa jimaataati. Guyyaa Waaqayyoon uumamtoota hunda itti xumuree waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jimaata jechuun iyyuu maal jechuudha yoo jenne jimaanni guyyaa jahaffaa yookiin guyyaa xumura Waaqayyo uumamtoota isaa itti uumedha. Maal asiniin jedhee jimaanni guyyaa jahaffaadha yookiin guyyaa xumura Waaqayyoon uumamtoota isaa itti uumedha. Guyyaa kana jechuudha. Jimaata jechuun haammachuu jechuudha. Hiikaan isaa jimaata jechuun maal jechuudha? Haammachuudha. Haammachuu. Maaliidhaaf haammachuu jedhamne? Sababni isaas guyyaa jahaffaan guyyaa xumura uumamtoota ta'uu ishee hubachiisuudhaaf haammachuu jedha Waaqayyo. Jedha jechuudha uummanni keenya itti hiikan jechuudha abboonni keenya. Maalidha uumamtoonni guyyaa dilbataatirraa eegalanii hanga guyyaa jimaataatti jiran kuniin in haammatti jechuudha. Maaltu haammata? Guyyaan jimaataa jechuudha. Guyyaa kanatti Waaqayyoon uumamtoota afur uumee jira siniin jedheera. Isaanis warroota lafarra jiraatanidha. Guyyaa kamisaa uumamtoota sadiitu uumame. Isaanis warroota bishaan keessa jiraatanidha. Beelladoota, bineensotaa fi simbirroota jenneera. Isaan warroota bishaan keessa jiraatan. Laalatti garaagarummaan isaa amma asittidha. Guyyaa kamisaa kan bishaan keessa jiraatanidha. Beelladoota, bineensotaa fi simbirroota kan jedhaman. Guyyaa gaafa jimaataa garuu lafarra kan jiraatanidha jechuudha. Beelladoota, bineensotaa fi simbirroota lafa irra jiraatan. Arfaffaan immoo inni xumuraa immoo eenyudha? Nama jechuudha. Kanaafiyyuu uumamtoota meeqatu uumame jechuu dandeenya jechuudha? Afurtu uumame jechuu dandeenya maatii Waaqayyoo. Maarree guyyaa jimaataa sa'aatii halkanii jalqabaatti Waaqayyoon jedha. Lafti uumamtoota jiraattoo laala. Lafti uumamtoota jiraattoo akka gosa isaaniin beelladoota fi bineensota bosonaa sosocho'oos akka gosa isaaniitti haa baastu jedhee akkasumas hin ta'e jechuudha. Laala Waaqayyoon harkaan qaqqabeetii miti haa baastu jedhe akkasumatti ni taasise jechuudha Waaqayyoon dubbiidhaan jechuudha. Hin dubbatee hin taasise. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti ajaja isaatiin Waaqayyoon uumamtoota kaniin uumee jira jechuudha. Warroota maalirra jiraatanii lafarra jiraatan gosa isaaniitiin jechuudha. Beelladoota, bineensotaa fi simbirroota jennee ta'u waamnu jechuudha. Akkuma jecha isaatti battalumatti uumamtoonni sadii uumaman jechuudha. Uumamtoota sadiitu uumame. Laala. Maaliidhaaf uumamtoota sadii jettee afurtu uumame miti yoonaan jettanii nama qaqqabeet uume wajjin laalla gulana. Ajajaan warroota uumaman sinin jedhama. Ajajaan bichaa jechuudha Waaqayyoon uumamtoota inni ajajaan bichaa uumeedha jechuudha kuniin. Isaanis beelladoota. Beelladoota immoo yoo jennuun beektu maali garaagarummaan beelladootaa fi bineensota isa jedhu hundi keessaniyyuu yoo xiqqaate kutaa 6 kutaa 10 ol waan geessanii waan jirtaniif hin beektu. Beelladoota jechuun walumaa galatti hiikaa beelladoota haadhiifnu ammaa fi beelladoota marga dheedan bishaan kan dhugan kan jiraatan uume jechuudha. Laala marga dheedanii jiraatu
bishaan illee immoo warra isa dhugan jechuudha. Bineensota immoo foon kan nyaatan, dhiiga kan dhugan, bishaan kan dhugan, isaan kaniin godhee Waaqayyoon isaan uume jechuudha. Eeyya sirriidha. Beelladoota, bineensotaa fi simbirroota jechuudha. Booda sin gaafachaa tan deema. Booda inni olu gaafin. Inni sadaffaan immoo simbirroota. Isaan firii mukaarra nyaatan jechuudha. Firii mukaarra. Midhaan guurratan, foon nyaatan, bishaan dhugan, isaan kaniin jechuudha. Waaqayyoon uumamtoota sadeen kaniin gosa gosaan beekaa wantoonni kun jechuudha. Sadeen kaniin ajajeetuma dubbiidhaan yookiin jechaan Waaqayyoon isaan uumee jira jechuudha. Dhaala Waaqayyoon uumee jira. Lubbuu dhiigaa kan qabanii fi amaloota arfan irraa kan uumamanidha jedha. Amaloota arfan eenyu faadhame? Amaloonni arfan irra deddeebiin ilaala. Yeroo baay'ee amaloota arfan kaniin irraafachuun qabda wantin jedhee fi gaafa jalqabaat irraa jalqabee uumamtoonni hundi isaatuyyuu muraasni isaa jechuudha. Hundaa miti fakkeenyaa fi ergamoonni kanarraa hin uumamne waan ta'aniif hedduun isaanii amaloota arfan kaniin irraa uumaman. Ammallee beelladoota haa jennu, bineensota haa jennu, simbirroota haa jennu, amaloota arfan kaniin irraa Waaqayyoon isaan uume jechuudha. Lubbuu dhiigaa kan qabanii fi amaloota arfan irraa kan uumamanii jechuudha. Isaanis lapheen kan harkifaman, lukaan kan deeman, koochoodhaan kan balali'anidha jechuudha. Agartanii miilanni deemu ni harkifamu hundi isaatu jechuudha. As jala jiru jechuudha warroonni kunniin jechuudha. Hunda isaanii kan uume alaa fi kormaa godheete jechuudha Waaqayyoon. Maadiraafuu akka baay'ataniif, akka horanii fi Waaqayyoon akkas godhee isaan uume jechuudha. Uumamtoonni kunneen bakka lamatti hiramu. Isaanis kan manaatii fi kan bosonaa. Akkasuma saayinsiin illee akkasumatti hiramu ture. Isa bosonaatii fi isa manaa jedheetoo hin hira jechuudha. Kan mana kanneen galanidha jechuudha. Mana keessa jiraatan yookiin hariiroo nama wajjin qaban jechuudha. Hariiroo nama wajjin qaban. Isaanis beelladoota, bineensotaa fi simbirrootatti qoodamuu danda'u. Isaanumti manaa jechuudha. Beelladoota manaa yoo jennu namoonni qonnaaf, geejjibaaf, nyaataaf kan itti fayyadaman nama wajjin jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf farda fudhachuu dandeessu, farda, harree namni geejjibaatti fayyadama jechuudha. Horii immoo gaafa horii, hoolaa, re'ee kanneen immoo nyaataaf illee itti fayyadamu jechuudha. Kana isin ilaaluu hin dandeessu. Bineensota immoo bineensota manaa jechuun mana eeguudhaan, bineensota bosonaa ittisuudhaan kan nama gargaaran, gargara keessattuyyuu namni yeroo rafetti nama kan gargaaran. Waaqayyoon laala uumamtoota kaniin wanti nama ajaa'ibsiisu keessaa waan hundaayyuu Waaqayyo wajji isaatiin uume laala. Bineensa gaafa uumu bineensi halkan baa waan ta'eef halkan bahee immoo nama akka hin jeeqneedhaaf immoo Waaqayyoon maal uumeera? Saree uumee jira jechuudha. Sareen wardiyaa galgalaati jechuudha. Wardiyaa galgalaati. Amanamtuu jedhama miti sareen keessattuyyuu amanamaadha. Inni biraa immoo hantuunni bakka jirtutti immoo Waaqayyo maal uumeera? Adurree uumeera jechuudha. Hantuuta hin beektu mana keessa hin fiffiddi. Hantuuta mee namni beektan? Hin beektan isin bakka ijoollee magaalaatti ooroo magaalaa keessa baay'ataa jiru immoo hantuun. Amma ho'i kana gaggaamu hantuunni magaalaa. Maalidha amma hantuunni hoteela iyyuu seenuu jalqabe jechaa jiru. Waaqayyo nu haa baraaru malee gara magaalaa Finfinnee kanatti hoteelattu iyyuu hojjetamaa jira. Isin warri Arabaa jirtan immoo hin beeknu kaayoo. Mee hin beektu isini? Kanaafuu uumamtoota Waaqayyoon haala saniin uume jechuudha. Simbirroota manaa immoo isaanis hin beektu lukkuu, gugeefaa kan deessa mana keessa nama wajjin jiraachuu hin danda'u. Inni biraa immoo kan bosona, beelladoota, bineensotaa fi
simbirroota bosonaa jedhamanitoo adda addaatti qoodamu. Isa kana hin beektu waan ta'eefi bira dabarraa jechuudha. Kanaafuyyuu Waaqayyoon uumamtoota isaa akkanatti akka uume. Walumaa galatti Waaqayyoon uumamtoota inni uume keessaa uumamtoota baay'inni isaanii meeqa jenneetoo yoo laalle walumaa galatti jechuudha. Keessayyuu guyyaa gaafa dilbataatirraa jalqabee hanga jimaataatti uumamtoonni uumamanii uumamtoota 22 jechuudha. Dhiifama uumamtoota 21 wajjin ilaalla amma. Laala. Walumaa galatti Waaqayyoon guyyaa jimaataa uumamtoota 3 uume waliin uumamtoota gosa 21 uumeera jechuudha. Nama osoo hin dabalatinidha. Nama yoo dabalate meeqa ta'a? 22 ta'a. Nama osoo hin dabalatamin garuu hanga ammaatitti uumamtoonni Waaqayyoon uume uumamtoota meeqa jenna? Gosaan ni beeka malee uumamtoota nutti lakkoofne bira ga'uu hin dandeenyu kitila kan ta'anidha. Garuu Waaqayyoon gosa gosaan uume jechuudha. Isaanis uumamtoota kaniin yoo dandeessitaniin barreessitu lafa, abidda, qilleensa, bagin lakkooftu yoo barbaaddan lakkaa'uu dandeessu. Lafa, abidda, qilleensa, bishaan, samiiwwan, torban, ergamoota, dukkana, ifa, bantiiwwan, mukkeen, sanyiilee, kuduraalee, aduu, baatii, urjiilee, bishaan keessa immoo keessa warra jiraatan, beelladoota, bineensota, simbirroota, deebi'ammoo lafa keessa immoo warra jiraatan immoo beelladoota, bineensotaa fi simbirrootadha jechuudha. Kun meeqa ta'u? 21 ta'u. 21 ta'u. Achi suuta mee lakkooftu lafa, abidda, qilleensa, bishaan, samiiwwan torban, ergamoota, dukkana, ifa, bantiiwwan, mukkeen, sanyiilee, kuduraalee, aduu, baatii, urjiilee, bishaan keessa warra jiraatan immoo beelladoota, bineensota, simbirroota, warra lafarra jiraatan immoo beelladoota, bineensota, simbirroota. Meeqa ta'anii jiru? 21 ta'aniiru jechuudha. 21. Akkamitti 21 inni jedhu kun immoo gosa gosaanidha. Waaqayyoon gosa gosaan uume waan ta'eefi manni kiristaanaa haala kanaan adda qooddee ni lakkoofti jechuudha. Amma 22ffaatu jira. 22ffaa. Amma meeqa laalleerra? 21 laalleerra. 22ffaa kana garuu addatti ilaaluu qabna. Wanti akka addatti ilaallu nu taasise maal sin fakkaate maatii Waaqayyoo? Waaqayyoon adda godhee waan uumedhaafi. Adda godhee waan uume. Uumamtoota kana duraa keessatti Waaqayyoon ajajeetu uume. Ajajaan haa ta'u jedhee inni ta'e. Haa ta'u jedhee hin ta'e Waaqayyoon jechuudha. Amma garuu uumamni 22ffaan kun garuu hojii ajaa'ibaatiin dinqii ajaa'ibaatiin kan uumamedha. Agartanii? Waan ajaa'ibaati jechuudha. Inni seenyuu nama jechuudha. Namaadha. Uumama Addaamii wajjin ilaalla jechuudha. Ammarraa eegallee uumama Addaamii wajjin ilaalla. Waaqayyo gaafa jimaata sa'aatii jalqabaa guyyaatti Addaamiin uume jedha. Addaamiin gochaan uume jedha. Waaqayyo gochaan jechuun jechuudha qaqqabee harka isaatiin uume hafuura jireenyaa itti baafata. Amma waa'ee keenya waan ta'e waa'ee keenya dubbanna amma laala. Maatii Waaqayyo waa'ee keenya dubbanna. Keessattuyyuu amantaan ortodoksii waa'ee uumama namaa yookiin kitaabni qulqulluun waa'ee uumama namaa akkamitti dubbata. Inni agartuu waa'ee kan musliimotaa yoo laalle dhiigarraa uumame jedhaa, bishaanirraa uumame jedhaa, aannan ititaarraa uumame jedhaa, wantoota baay'ee haasa'u. Keenya garuu maal jedha? Keenya kitaabni qulqulluun
namni maalirraa uumame kan jedhu moo hojii ilaalla jechuudha. Kanaaf Addaamiin gochaan uume jedha. Waaqayyoon nama uumuudhaaf eeyyama isaa waan ta'eef yeroon isaa yeroo ga'utti seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti nama akka bifaa fi fakkeenya keenya taa'uumnu jedhe. Keessattuuyyuu waa'ee dubbii amantaa yoo barattan isa keessatti waa'ee iccitii Sillaasee gaafa barattanii Sillaaseen jalqabumaa osoo addunyaan kun hin uumamin tokko sadiis jettanii barattanii jirtu. Sillaaseen ajjeesuudhaan, kaasuudhaan, malakootiidhaan, nyaachisuudhaan jechaan Waaqayyoon meeqa inni tokko jenneera. Waaqni tokko ta'e kun immoo maqaadhaan, qaamaan, gochaan sadi jenneera. Kun immoo Sillaaseedha. Sillaaseetu nu uume jenna. Dur maatiin keenya akkamitti akka nu barsiisan beektu? Dur jechuudha. Eenyu si uume? Sillaasee. Sillaaseen meeqa? Sillaaseen tokko sadiisi. Sillaasee tokkummaan isaa akkana, sadummaan isaa akkana jedhaniit maatiin ijoollee isaanii barsiisuu turan. Laala maatiin isaanii jechuudha. Har'a nuti keessattuyyuu ani gara kootiin jechuudha. Obboloota koo warra shamarranii biyya alaa jiran kuniin sirriitti barachuu qabu jedhee wantin itti amanu keessaa inni tokko gahee guddaa wangeela keessatti waan qabdaniifidha. Akka kitaaba qulqulluuttillee seenaa yoo laalle, seenaa baay'ee yoo laalle gahee guddaan haawwotadha. Haadholiidha jechuudha. Boru haadholii taatu isin. Maa waa moloksee taatanii gadaamii waa galtu hin galtani. Odoo gadaamii galuu baatte heddaniimmaa hin deemtaniyyuu biyya alaa. Qaxxitumaan gara gadaamii deemtu waan ta'eef jechuudha. Walumaa nama ture maatii Waaqayyoo. Kanaafuyyuu boru Waaqayyoon yoo jedhe ijoollee horattaniin ijoollee keessa wajjin jiraattu. Kanaafuu gaheen keessan maalidha achi keessatti kan jedhu akka barattanidha. Har'a waa'ee amantaa yoo sirriitti beektan, yoo sirriitti hubattan boru ijoollee keessan barsiiftu. Kitaabni qulqulluun immoo ijoolleen kennaadhaa. Kennaan immoo eenyurraa kennamanii? Waaqayyo irraa kennaman. Erga Waaqayyo irraa kennamanii borummoo Waaqayyoon isin gaafata. Waan isin gaafatuu fi waan Waaqayyoon isinitti kenne san kunuunsitanii kunooti ani kunuunseera, barsiiseen jira, hubachiiseera jettanii akka haadha Musee sanitti qabachuun gahee keessan ta'a jechuudha. Kanaaf ka Waaqayyoon uumamtoota hunda erga uumeen booda nama maaliif akka uume jedhu wajjin laalla. Garuu amma Waaqayyoon seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti nama akka bifaa fi fakkeenya keenya taa'uumnu jechuudhaan Sillaaseen nama uumeera jechuudhaan dubbatee amaloota arfanirraa nama uumeera Waaqayyoon. Amaloota arfan kaniin mee na barreessaa akka hin daganne. Amaloota arfan kaniin mee maal faadha? Tokko mee barreessaa. Namni jalqaba barreessu. Amaloota arfan yeroo baay'ee irra deddeebi'aa arga namoota amaloota arfan kaniin. Biyyee yookiin lafa, abidda akkas goobas. Lama bichaas sinafee abidda. Qilleensa. Isa tokko bichaas sinafe. Tokko bichaatti xumuradhaa kan. Tokko bichaa qilleensa, abidda, biyyee yookiin lafa jettaniirtu aduu biraan bisiitoo bakka bishaan bakka. Arfan kooneen abidda, bishaan, qilleensa fi lafa irraa bocee suphee lubbuu dalagaawwan sadan laala qalbeeffachuu, dubbachuu fi jiraachuu qabdu fidee wal fudhachiisee akka bifaa fi fakkeenya isaatti uumeedha. Amma asirratti maatii Waaqayyoo sirrittis hubachuu kan qabdan, sirrittis beekuu kan qabdan, nama jechuun amala torbarraa kan uumame jechuudha. Maal jechuudha isiniin jedhe? Nama jechuun amala torbarraa kan uumame jechuudha. Isaanis amala foonii 4 fi amala lubbuu 3 irra. Maal isiniin jedhe? Laala nama jechuun amala torbarraa kan uumame jechuudha yoo jenne amala foonii 4 fi amala lubbuu meeqarraayi
sadi irraa walitti meeqa ta'a? Torba ta'a. Nama jechuudha. Anillee nama, isinillee nama. Argitaniif ture? Sinanillee, gadaanillee, fiqirteenillee, sabboontuunillee, hawwiinillee, batsalootillee kanarraa uumamne. Waan biraatirraa dhufne nuti. Waan biraatirraa dhufne kanarraa uumamne. Maalirraa? Amaloota torban kaniin irraa uumamne jechuudha. Isaan immoo haala koofnu kaammoo isaan abidda tokko, bishaan lama, qilleensa sadii, lafa yookiin biyyee afur, qalbeeffachuu shan, dubbachuu ja'a, jiraachuu torba jechuudha. Amma kaawwan irraa adda kan taasisu namni qalbeeffachuu, dubbachuu fi jiraachuu qabaachuu isaati. Lubbuun ajaa'iba taate nama keessatti uumamuu isheeti jechuudha. Artanii Waaqayyoon nama akkamitti uume yoo jettanii ilaalcha maalitiin deemtu isinitti fakkaate? Abbootiin keenya keessattuu haawwan keenya warra hubboo hojjetan, eelee hojjetan, jabanaa hojjetan yaadattuu miti? Mee akkamitti hojjetu? Akkamitti akka hojjetan hin beektuun ture? Achi yaadan achi dhaqaa. Biyyeen hin qotamaa, biyyee san keessaa wantoota baay'eetu funaannamaa, biyyeen sun hin bukeeffamaa, hin daakkama dura, hin bukeeffamaa, hin dhiitamaa. Agartanii? Erga godheen boodatti harkaan sirriitti bocee keessattuu nama mo'aa qabutu hojjetamitti jire. Namni mo'aa hojjetee iddoon qaawwi itti ba'u qaawwi itti baasee iddoo funyaanii iddoo kaanii akkas godhetu uuma. Waaqayyoollee nama akkasitti uumedha. Qaqqabee gaafa jennu akkasii dalala. Waaqayyoon akkasitti uume nama. Kabajee akka fakkeenyaa fi akkeenya isaatti. Erga akkas godheen boodatti immoo maal godhe ree Waaqayyoon fideetu jechuudha. Lubbuu ishee keessa kaa'ee jechuudha. Lubbuu fi foon jechuun immoo akkamitti naaf hubattu isinitti fakkaate? Ampuulii fi maabiraatii jechuudha. Ampuulii fi maal isin jedhe? Ibsaa yookiin maabiraatii. Ampuulii fakkeenyaaf adda isheetitti ifuu dandeessi? Ifuu hin dandeessu. Maabiraatiin gaafa itti ennoo goone hoo hin ifti. Waliigaltee qabdi jechuudha. Nama jechuun illee akkasiidha. Nama jechuun hafuura itti baafatee jedha Waaqayyoon. Amma nuti maal jenna? Namni fooniin du'a malee lubbuudhaan hin du'u wanti jennuuf kanaadha. Fooni amaloota amma jenne kanarraa, abiddarraa, qilleensarraa, bishaanirraa, biyyoorraa uumame waan ta'eefi tortoree bada. Foon kun jechuudha. Foon mee harka keessan laala. Amma harki keessan bareedaan kun, fuulli keessan bareedaan kun, miilli keessan biyyoodha. Wanti gootan hin jiru biyyoodha. Kiiloo meeqa ulfaadha yookiin kiiloo 60, 70, 50 illee ta'a. Hundi keenyayyuu biyyoodha. Maal waan ta'aniif? Biyyoorraa waan uumamneef. Agartanii? Foon gara biyyootti fiigaa jedhu abboonni keenya. Maaliif jennaan waan biyyoorraa uumameef jedhan. Agartanii? Lubbuun namaa garuu addaadha. Lubbuun beelladoota kaawwanii qilleensa irratti bittinnooftee hafti. Kan namaa garuu Waaqayyootu hafuura itti baafate waan ta'eef hafuura jireenyaatu isaan keessa jiraata waan ta'eef akka ergamoota raqiiq yookiin kan hin mul'anne taatee jiraatti jechuudha. Akka ergamootaatti jiraatti jechuudha. Akka amala ishee kana hin gatti jechuudha. Amala amma biyya lafaa irratti qabdu kan amma wal horuu, wajjin jiraachuu, wal quunnamtii saalaa raawwachuu, nyaachuu, dhuguu kuni hin hafa. Maal waan ta'eef? Amala foonii waan ta'eef. Amala foonii fudhattee hin deemtu kaa. Amala foonii. Asuma warri musliimaa maal akka jedhamu namni allaatti amanee badhaasni isaa dubartoota 72 warra dingilii qaban kennuufi jedha. Ajaa'iba kun. Nuti immoo akkas hin jennu nuti. Kiristaanni tokko kan badhaafamu gonfoon bara baraa mootummaa bara baraati jedhu. Innillee akkamitti jiraata? Akka ergamootaatti qulqulluu Waaqayyoo jedhee Waaqayyoo isaa galateeffata. Akkuma ergamoota faarfannaan galanni
nyaata isaanii ta'aa jennan nyaata isaanii ta'a. Amma nyaachuun amma dhuguun kun wal jibbuun kun wal qoqqooduun kun amala fooniti. Amala fooniti. Amma Waaqayyoon kaniin lamaan waliin akka jiraatan taasisee ani amma fakkeenyaaf yeet nan dubbachaa jira isin immoo yeet na dhaggeeffachaa jirtu osoo lubbuun na keessa jiraachuu baatte hin dhageessu ana hin dhageessan kuni foon guyyaa lamaan booda hin tortoraa miti guyyuma namni du'e irraa maal jennee waamna keessa reeffa jennaa miti reeffa reeffa jenna bakka laala dinqii Waaqayyoo as keessatti akka hubannuudhaaf jechuudha kana wanti hin kaaseef jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon nama wantoota torbarraa yookiin amaloota torbarraa Waaqayyoon nama uumuusaa dagachuun qabdan jechuudha. Isaanis amala foonii afurii fi amala lubbuu sadi jedhamaniitoo bakka lamatti akka qoodamanis hubachuu qabdu jechuudha kiristaanota. Kanaaf Waaqayyoon jechuudha haala kanaan nama bareechee nama uumee jira jechuudha. Kana jechuunis qaama guddaa foon amaloota afaan irraa qoodee wal qubsiisee foon lallaaffisee dhiigaan jiisee hiddiiwwan yookiin amma waa'ee uumamaa keessa gaafa seenne mee namni baayoloojii baratan jirtu mee namni baayoloojii baradhe jettan naa barreessaame mee namni baayoloojii baratan baayoloojii namni baratan baayoloojii hin jirtanii kutaa torbaa ol kan baratan isin gaafa rakkoon hin jiru. Eeshi baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Baayoloojii jechuun maal jechuu jettanii baratan? Baayoloojii jechuun jettanii mitire Ingiliffaan maal jettanii jirtu? Biology is a branch of natural science that study about the living things jettanii baratan. Oromiffatti gaafa hiiknu immoo maal jechuudha? Bioloojiin damee saayinsii uumamaa keessaa isa tokko ta'ee kan waa'ee lubbu qabeeyyii qoratuudhaa jettanii baratan. Lubbu qabeeyyii isaan keessaa waa'ee namaa yoo ilaaltanii jettanii namni maalirraa uumame jedhamee bioloojiin? Eenyuun naa barreessame? Namni maalirraa uumame jedha bioloojiin? Biyyee biyyeen maa jedhee yoo fudhate inni maa biyyeen jenne keessattuu iyyuu lakki biyyeen jenne baayoloojiin akkas hin jenne waan biraatiif miti ani keessattuu iyyuu seelii kan jedhu beektume mee seelii maal jechuudha? Seelii jechuun maal jechuudha? Seelii jechuun maal jechuudha? Yes, biology irratti waa'ee seelii barattaniirtu. Eeshi mee haa ta'u seeliin maalirraa dhufe jedha? Eeshi biology'n seeliin maalirraa dhufe jedha? Cells came from the existing cell hin jedhu? Seeliin kan dhufe seelii isa duraatirraa jedha. Seeliin kan dhufe seelii isa duraatirraa. Cells came from the existing cell jedha. Lala amma waan biraatiif miti ani akka sirriitti hubattanii dhafani akka sirriitti beektan Waaqayyoon dinqii Waaqayyoo jechuudha. Akkaataa itti Waaqayyoon nama itti uume ajaa'ibsiifama hojii isaatiin ajaa'ibsiifanna waan ta'eef waan kana akka sirriitti beektaniifani. Qaama namaa keessa fakkeenyaaf mee wantoota muraasa bichaa haa fudhannu. Qaama namaa keessaa nyaata hin nyaanna hundi keenyayyuu. Nyaanni kuni eessa keessatti kuufama? Abeet nyaanni maal keessatti kuufama? Akka gootoraa akkanaan hin jenne yookiin madaabaraa. Abeet nyaata nyaannu bishaan nunnu maal keessatti kuufamame? Yeet garaacha keessatti jechuudha. Garaacha keessatti maal ta'a? Hin kuufama. Amma isinii nyaanni kuni garaacha keessatti maal akka ta'u
argitanii jirtu ija keessanii argitanii ija keessanii mee argitanii jirtu mee laala horii namni qale jira keessattuu iyyuu hoolaa minaamin horii namni qale arguu danda'a jedhee tayyaadha isinitti bal'ata jedhee tan amma malee wanta dinqii ta'etu jira achi keessa laala nyaanni kun garaacha keessatti hin kuufama inzaayimoota baay'eetu jira sanaan booda suuta jedheet gara mar'imaan qallaatti seena small intestine kan jennuuni erga mar'imaan qallaan kun immoo bakka saditti qooddama haala furdinna isaa irratti hundaa'ee jechuudha akkasitti bullaa'ee nyaanni barbaachisaa ta'an dhiigatti makama gara qaama keenyaaf oolan jechuudha kun immoo hin bahaa jechuudha mee ilaala dhiigni kun immoo oksijiinii fuudhee qaama keenya keessa sochoosa jechuudha amma keessattuu iyyuu warroonni elektirikii minaamin hojjetan kuniini eessaa fidaniiti mitime waan qaama namaa keessatti waaqayyoon uume kan ammoo deebanii gochaan argisiisan akkasirratti hubattaniifaanii yeroo waan hin qabneefi hin turru malee oduu waa'ee baayoloojii iyyuu gizuma barattanii dinqii waaqayyoo baay'ee tokko argitu baay'ee tokko jechuudha wanti nama ajaa'ibu jechuudha mee hoolaa faanti yeroo qalaman laalame qaamni tokkoon isaa akkuma elektirikii mana keessa diriirfamu kana akkasitti diriirseera waaqayyo akkamitti akka walirraan kaayee jechuudha abeet hojii waaqayyoo kanaaf sillaaseen ni dinqisiifama hojiin sillaasee dinqiidha wanti jennuufi kanaaf jechuudha maatii waaqayyoo kanaaf waaqayyoon uumamtoota kaniin keessattuu iyyuu nama kabajee haala kanaan uumee jira jechuudha keessattuu iyyuu waa'ee sillaaseen akkamitti nama akka uume ilaalle jechuudha kanaaf tokkummaa fi sadummaan sillaaseen qalbeeffattoota dubbattoota jiraattotaadha jechuudha agartanii namni jechuudha namni ni qalbeeffata ni dubbata jiraataadha jechuudha namni kanaaf waaqayyoon ta'ullee waaqa tokko malee waaqota sadii hin jedhaman jennee akkuma waamnu jechuudha namni illee amaloota kana yoo qabaatan illee nama meeqa jedhamu tokko jedhama jechuudha ani fakkeenyaaf amala kanneen nan qaba qalbeeffachuu nan qaba dubbachuu nan qaba jiraachuu nan qaba kara garuu ani nama sadiin jedhamu nama meeqa jedhama nama tokkon jedhama jechuudha addaamis nama tokko yoo ta'u qalbeeffataa dubbataa fi jiraataadha jechuudha jireenya isaan sillaaseen du'a hin qabani akkasumas namni illee jechuudha nullee yookiin mootummaa bara keessa jiraanna yookiin si'oolii keessa jiraanna malee lubbuun gatii ishiitti argatte malee hin duutu lubbuun yookiin si'oolii keessa seenti yookiin immoo gannat keessa seentii jechuudha kanaaf jireenyi isheen lubbuu hin duune qabna yees maal jedhan duuka boon ilaala jireenya isheen lubbuu hin duune qabna lubbuu keetiin fakkeenya waaqayyoo jedhamta jechuudhani waa'ee kana abboonni keenya hin dubbatu jechuudha bituu isaatiin kan jedhu waa'ee sillaasee uumamarrumaa eegalee namni akkamitti waa'ee sillaasee akka hubachiisu waa'ee sillaasee akka dubbatu waa'ee sillaasee fakkeenya sillaasee akka fakkeenyatti akka akkeenyatti wanti jedhameefi kanaaf akka ta'e kiristaanni hundinuu hubachuu qabna jechuudha waaqayyoon uumamtoota erga uumee booda addaam gosa 22 taasisee uume jennee afaan guunnee dubbanna jechuudha laala kanaaf uumamtoota meeqa tura 22 jechuudha abbaa gaarii mucaa isaa osoo hin kaadhimsiisin jedha amma maaliidhaaf addaamiin isa xumuraa irratti waaqayyoon maaliif uume yoo jenne abboonni keenya dur mucaa isaatitti fuudhuun dura wantoonni raawwatan keessaa inni jalqabaa wantoota mucaa sanii waan barbaachisu guutuuf mana ta'uu danda'a meeshaa mana keessaa ta'uu danda'a boruu of danda'ee baa waan ta'eef akka inni hin rakkanneef wantoota baay'ee guutu abboonni ammaa yoo gochuu baatanis abboonni durii waan san raawwatu jechuudha waaqayyoos jechuudha
Addaamiidhaaf wantoota isa barbaachisu nyaataaf haa ta'u, isaaf abboomamuudhaaf illee haa ta'u, isa eeguudhaaf illee haa ta'u, kan inni keessa jiraatu haa ta'u, waan hunda Waaqayyoon uumee fi nama kabajamaa kana Waaqayyoon hafuura isaa harka isaatiin qaqqabee hafuura isaa itti baafatee eenyuun uume jechuudha? Addaamiin uume jechuudha. Addaamiin uume jechuudha. Taara Waaqayyoon akkanatti nama kabajee uumeeti, garuu namni kabajamaan kun beelladoota yookiin bineensota kaawwan dursee Waaqayyoo isaa uumaa isaallee kan kaade, seera Waaqayyoo isaa kan cabse nama ta'e, kan dursa salphatellee isuma ta'e jechuudha. In salphate jechuudha namni. In salphate jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon akkanatti nama hunda uumee jira jechuudha. Uumee jira jechuudha. Addaamiin jedhamee Waaqayyoon uumamtoota 22 irratti akka uume hubachuu qabdu jechuudha. Waaqayyoon Addaam lafa jidduu galeetti Qaraaniyoo iddoo Eldaa jedhamtutti erga uumeen booda guyyaa 40 ergamoota eegsiseedha. Laala Waaqayyoon Eldaa iddoo jedhamtutti iddoo Qaraaniyoo amma gooftaan keenya Kiristoos itti fannifamee ilmaan namaa bilisa itti baasetti in argitu natti fakkaate. Fakkii gooftaa keenyaa inni fannifamu irratti mataan namaa tokko hin jiru. Mataan namaa suni maaliidhaaf fakkeeffama? Addaamiin fakkeeffama jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon Addaam lafa jiddu galeetti Qaraaniyoo iddoo Eldaa jedhamtutti erga uumeen booda guyyaa 40 ergamtoota eegsisee, guyyootii kanneen ergamoonni eegaa gargaaraa beekumsa yoo bal'atuuf amantaan yeroo jalqabuufitti guyyaa 40ffaatti uffata ifaa itti uwwisanii gonfoo ifaa gonfanii fi ulee ifaa qabsiisanii gaarii ifarraa teechisanii, gaarii jechuun yookiin makiinaa isarra teessisanii jechuudha. Qulqulluu Waaqayyo Addaam kan uumte jechuudhaan guyyaa jimaata sa'aatii 3tti gara gannatii galchan. Maalasin hin jedhee maatii Waaqayyo ajaa'iba laalaafi akkuma misirroo warroonni miiziyaa ta'uu yookiin warroonni duuba deemanii isa faarsaa manatti galchasanii, ergamoonni immoo akkanatti Waaqayyoodhaan kan uumamte jechuudhaan Addaamiin guyyaa uumamee guyyaa 40 booda gara maalitti galchaniiru? Gara gannatiitti galchaniiru. Kanas macaafa Kufaalee boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti argachuu dandeessu jechuudha. Argachuu jechuudha. Kanaafidha har'as manni kiristaana keenyaa warra dhiiraa guyyaa 40tti wanti cuubduuf keessaa inni tokko Addaamiin uumamee guyyaa 40tti gara gannatii gale waan ta'eef guyyaa 40tti ijoollee dhiiraa cuubdi jechuudha manni kiristaanaa ortodoksii. Addaam amantaan isaa kan jabaateef uumamtoota biroo fi mataa isaa qorachuun mataa isaa ofii isaa akka hin argamsiifneef uumamtoonni biroos akkuma isaa ofii isaatti akka ofii hin argamsiifneef hubachuu isaatiin jechuudha. Amantiin beekumsi kennameef jechuudha. Uumamtoonni hundi isaa waan sin ajaa'ibu ergamoonni illee Addaamii gadi turan. Addaamiidhaaf akka ajajamaniif, Addaamiin akka gargaaraniidhaaf Waaqayyoon ergamoota illee uumeef jechuudha. Ramadeefii jira jechuudha Waaqayyoon. Kana jechuudha. Kanaaf uumaa isaa beekee jilbiifatee sodaatee waaqa isaatiif akka bitamuudhaaf illee beekumsi kennameefii ture. Waaqayyo uumamtoota isaa Addaamiif bichisiiseedha. Uumamtoonni hundi isaa bineensa haa ta'u, qeerransa haa ta'u, bofa haa ta'u, wantoonni hundi eenyuudhaaf bitaman jechuudha? Addaamiidhaaf bitaman jechuudha. Uumamtoota Addaamiidhaaf bitamanii Waaqayyoon isaanii taasisee jira jechuudha. Uumamtoonni Addaamii warroonni Addaamiin kan isaanii qarqaaran immoo hin jiru. Isaanis uumamtoonni Addaamiif hin bitamin ergamoota samiiwwan ifa dukkanaa fi bantiileedha jechuudhaani abboonni keenya hin barsiisu jechuudha. Erga waa'ee uumama Addaamii erga ilaalleen booda immoo amma ka Addaamiin kophaa isaa hin jiru, qaamni tokko Addaamirraa bahuu qaba. Guyyuma kana uumameera.
seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti uumameera. Garuu bayeetoo addaamiidhaaf hin kennamne waan ta'eef uumama kanallee immoo wajjin laalla. Waaqayyoon beelladoota, bineensota, simbirroota cimdii godhee uumee jedha. Uumama qeenxe ta'e kan uume Addaamiin qofaadha jedha. Laala hubaddaa kiristaanota. Waaqayyoon uumamtoota, beelladoota, bineensota, simbirroota cimdiidhaan uume. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaa warraatii fi haadha warraa godhee uumee jechuudha. Garuu Addaamiin kophaa uume. Garuu Addaamii keessa kan jirtu qaamni wayii mul'attee hin baane. Akkuma namni fakkeenya mallaqa isaa boorsaa keessa godhatu, boorsaa bichaatu nutti mul'ata malee mallaqni sun nutti hin mul'atu. Gaafa namni sun mallaqa baasedha, mallaqni sun kan nutti mul'achuu danda'u. Kanaaf Addaamiin kophaa uume gaafa jennu baasee nutti hin mul'ifnedha. Waaqayyoon kobummaa Addaam hubatee akkana jedhe. Gargaaraan akka barbaachisuuf hubatee Waaqayyoon akkana jedhe. Namni kophaa ta'uun gaarii miti. Gargaartuu isaa toltu haa uumnuuf jedhe. Kana eenyu toltu? Addaamiif toltu. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti. Laala amma as keessatti waan tokko hubadhaa kiristaanota. Waan tokko hubadhaa. Namni kophaa ta'uun gaarii miti jedhe Waaqayyoon. Kanaaf dhiirri kophaa isaa jiraachuun rakkoodha jechuudha. Kanaaf maaltu isaa barbaachisa? Gargaartuu. Eenyuun gargaarti? Addaamiin gargaarti. Addaamiin kunuunsiti. Laala akka gargaartuudhaafi malee Addaamiin akka bulchituuf hin jedhu kitaabni qulqulluun. Bulchuu kan danda'u, horachuu kan danda'u eenyudha? Addaamidha. Gahee Addaamiti. Isheen uumamtuun garuu immoo eenyuun gargaarti? Isa gargaarti. Isa kunuunsiti. Jedha Waaqayyoon. Gargaartuu toltuu jedha. Laala toltu kan isaaf toltu haa uumnuufi jedhe. Kanaaf makaanoti obboleewwan keenya hundi keessanuyyuu booda gaa'ela gaafa raawwattanii abbaa warraa keessaniif hin toltuuyi. Abbaa warraa keenyaaf akkamitti toluu barbaachisaa? Abbaa warraa keenya hoo nu kunuunsaayi, nu jaalataayi isa jedhu sanii hubattanii itti seenuun Waaqayyotu naa kennee kan jedhu adda baafattanii itti seenuun gahee keessan ta'a jechuudha. Murtee kanaan gargaartuu isaa uumuudhaaf Addaam irratti hirriba buuseedha Waaqayyoon. Hirriba jechuun hirriba guddaa sanii miti. Abjuu wanta akka ilaali abjuu. Hin rafnelleedha, hin dammaqnelleedha. Jidduu keessa kan jirtu jechuudha. Baay'ee sosoo hin mugin, baay'ee sosoo hin dammaqin. Laala Waaqayyoon jechuudha. Eenyuun? Addaamiin jechuudha. Yeroo kanatti kaa Waaqayyoon maal godhee? Qaama isaatirraa qaama Addaamirraa jechuudha. Waaqayyoon ishee fudhatee qaama lubbuun fooninis ergamaa yookiin madda ishee Addaamiin qixxeessee fakkeessee amala uumamaan Addaam irraa osoo hin xiqqeessin bareedduu waggaa 15 godhee ishee uume. Eenyuun uume? Heewaan umrii waggaa 15. Addaamin umrii nama waggaa beekaa 30 godhee Waaqayyoon uume jechuudha. Addaamis lafee cinaacha isaa keessaa kan fakkaatte fi isaan qixxooftee uumamte yeroo argette akkana jedhe. Addaamin jechuudha. Lafee kiyyarraa argamte. Foon kiyyarraa argamteedha. Dhiira irraa argamtee jirtiiti. Dubartii haa jedhamtu jedhee moggaase jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti jechuudha. Dubartii ishee jedhamteefis Hewaan jedhee maqaa moggaase. Hewaan jechuun haadha jiraattotaa jechuudha. Hewaan jechuun haadha eenyu jechuudha? Haadha jiraattotaa jechuudha. Haadha jiraattotaati. Eeyyan dhugaadha. Haadha jiraattotaati. Haawwoliin keenya haadha jiraattotaati. Gaheen abbaa maalidha? Isa jennu isin hin beektu. Gaheen haadha immoo maalidha kan jedhu isinis hin beektu. Daa'imti tokko gadaamessa haadha keessatti guddata malee gadaamessa abbaa keessatti hin guddatu. Kanaaf haati maalidha? Haadha jiraattotaa wanti jedhamteef kanaaf jechuudha. Haadha jiraattotaa jedhamte. Hewaan gargaartuu Addaamii taatee uumamtee garaagarummaan ishees daa'ima argamsiisuu, da'uu, hawwii foonii ejja irraa eeguu fi
kobummaa irraa hambisuudhaaf. Keessattuu iyyuu waa'ee gaa'ilaa irratti gaa'illi wantoota sadiidhaaf akka barbaachisu hin beektu jedhee yaada. Gaa'illi tokko inni guddaan gaa'illi tokko waan sadiidhaaf akka ta'e. Mee maal faadhame natti himuu dandeessu? Gaa'illi tokko maalidhaaf? Kaayoon gaa'ilaa. Kaayoon gaa'ilaa maalidhaaf? Hin beektanii? Uummata kee. Tokkoof tokko ta'anii jiraachuudhaaf. Eshi tokko. Eshi wal gargaaruudhaaf. Eshi kan biraa maalidhaaf? Sanyii bakka buusuudhaaf. Gaa'illi yoo hin jiraanne maaliin hin jiraatu? Namni itti fufuu hin danda'u. Itti fufuu hin danda'u. Wantoota kanaaf Waaqayyoon Addaamin uumee jira jechuudha. Isa kana waa'ee gaa'ilaa keessatti ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Ejjarraa wal gargaaruudhaaf, ejjarraa bilisa ta'uudhaaf fi sanyii bakka buusuudhaaf Waaqayyoon uumee jechuudha. Waaqayyoon Addaamii hirriba ka'umsa jidduu osoo jiru jedhu isin ilaaltu jechuudha. Amma sa'aatiin waan nu jala deemaa waan jiruufi egaa ka Waaqayyoon kan uume Hewaanin kan uume qaama jiddu galeessa Addaamirraayidha. Qaama yookiin cinaacha jennu san irraa jechuudha. Hewaan kan uumamte. Ol ba'ee addarraa gad bu'ee miilarraa hin fudhanne Waaqayyoon maalidhaaf? Addii fi lukti abbaa manaa fakkeenya maatiiti. Argitanii maatii Waaqayyo? Addaa fi lukti abbaa manaa fakkeenya maaliiti? Maatiiti jechuudha. Isheen qaama jidduu jirurra argamuun abbaa manaati gadi maatii ol ta'uu ishee argisiisa. Amma dubbiin balaan kan ta'aa jiru yeroo baay'ee gaa'illitti kan diigamaa jiru haati warraa adda ta'uu barbaaddi yookiin mataa ta'uu barbaaddi maatii Waaqayyo. Nuti kiristaanonni maaliif akka uumamne akkamitti akka uumamne Waaqayyo maaliif akka nu uume beekuu qabna maatii Waaqayyo. Nuti kiristaanotaadha nu akka warra kaawwaniitii miti. Qaama nu ajjeeju qaama nu bulchu qabna. Qaama nu jiraachisuu qabna. Innis Waaqayyoodha. Mataa ta'uun barbaadina. Mataan keessanii miti. Addi keessanii miti. Addi ka abbaa warraati. Maatii keessaniif garuu ijoollee keessanii mataadha isin. Ijoollee keessan to'achuu, ijoollee keessan kunuunsuun gahee keessan. Garuu abbaa warraa keessan bulchuu hin dandeessan. Bulchuu hin dandeessan. Kitaaba qulqulluu jedha waan ta'eef jechuudha. Isheen qaama jidduu jirurra argamuun ishee maal waan ta'eef maatii ol ta'uu isheeti. Gama biraatiin haguuggadhu yoo isheedhaan jedhudha. Cinaacha keenya uffattullee dhabuu harkaan wal haguugamu jedha. Isa hin dubbataa isa wajjin ilaaluu hin dandeessu. Kitaabarraa Hewaan erga uumamtee ergamtoota ergamtee Hewaan erga uumamtee fi ergamoota eeggamtee guyyaa 8 iddoo Eeldaa jedhamuun turtee guyyaa 8ffaatti sirni Addaamiif raawwate hunduu raawwatamee fi ergamtootaan marfamtee gara gannatii seenteera. Guyyaa meeqaffaa? Guyyaa 8ffaatti. Kanallee macaafa Kufaalee boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irraa argachuu dandeessu jechuudha. Addaamiin guyyaa 40tti, Hewaan guyyaa 8tti. Kanaafidha cuuphanillee guyyaa 9 ta'eef jechuudha. Guyyaa 8ffaatti ga'ee Waaqayyoon akkam Addaa fi Hewaan fakkeenya daa'imni gannatiin ammoo fakkeenya mana kiristaanaati jedha. Erga gannati isaan galchee booda gannati eegi kunuunsi jedheeni seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyoon gannatiif kenne. Gartanii gannat akka eegu Addaamitti kennamte keessa mukkeen 3tu jira. Isaanis nyaadhaa kan ittiin jedhe jira, hin nyaatinaa kan ittiin jedhe jira, nyaadhus hin nyaatinis kan ittiin hin jennes jira jechuudha. Isheen tun muka jireenyaa jedhamti jechuudha. Laala Waaqayyoon mukkeen achi keessatti uume mukkeen meeqa? 3tu jiru jechuudha. 3tu jiru. Isaanis gannat keessatti jechuudha. Gannat akka eeguudhaaf Addaamiidhaaf erga kennamteen boodatti nyaadhu
kan ittiin jedhe jira. Hin nyaatin kan ittiin jedhe jira. Nyaadhus hin nyaatinis kan ittiin hin jenne immoo yookiin mukni jireenya kan jedhamtu jira jechuudha. Kanaaf muka baala sanaa hin nyaatin kan ittiin jedhee fi Addaam jaalala Waaqayyoo qabu akka ittiin argisiisuudhaaf hin nyaatin jedheen irra abboomee jira. Abboommii kana yoo eege jaalala Waaqayyoo ibsaa jechuudha Addaamiin. Argitanii Waaqayyoon kanaaf hin nyaatin jedheen malee waan biraatiif akka hin taane. Egaa akkana ta'ee Addaamii fi Hewaan seera Waaqayyoon jabaatanii gannat keessa waggaa 7 erga jiraatanii booda waggaa 7ffaatti gorsa diinan sobamanii ajaja uumaa isaanii cabsuudhaan gannat keessa ari'amanii jiru. Chalamee maatii sabinna Waaqayyoon waggaa meeqame naa barreessaa nan xumura. Naa barreessaa waggaa meeqa rafta riba dammaqaa waggaa meeqa mee dubbadhaa mee yeroo tokko hundi keessan ooke waggaa meeqa Addaamiin waggaa meeqa gannat keessa turanii Addaamii fi Hewaan fiqirtee Waaqayyo isaa eebbisu waggaa 7 jechuudha. Faarfattuu Maqdas Waaqayyo isaa eebbisu Addaamiin fi Hewaan gannat keessa Waaqayyoon iddoo kabajee isaan kaa'esan keessa waggaa meeqa waggaa 7 qofa turanii jedha. Achiin booda maal ta'ani gorsa diinaa kan ta'e Daabiloos Saaxinaa'ee bineensa kufe san gocha isaa dhagaanii kufanii jechuudha. Kanaaf ari'amanis sa'aatii galgalaa yoo ta'u kan ari'amanis keessattuu sa'aatii gara galgalaati irratti ari'amanii achi ba'anii jechuudha. Ari'amanii achi ba'anii jiru jedhu. Ergamanii irratti Waaqayyo waggoota 5 gooftaan keenya uumaan keenya isaan keenya Yesuus Kiristoos ilmoo keetirraa dhabdee beenya sii ta'ee gannatittas si deebisa jechuudhaan dhibee guyyaa jimaataa qaraaniyooti fannifame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin dhiiga isaa aarsaa taasisanii Addaamin yookiin ijoollee Addaamii si'oolii keessaa baasee gara gannatiitti deebiseera jechuudha. Guyyaan itti uumamanillee guyyaa jimaataati. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam lammaffaa yookiin daagmaawii Addaam wanti jennuufi kanaaf jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaafiyyuu guyyaa jimaataa kana Waaqayyoon uumamtoonni 22 guyyaa